akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi faraada waaqayyoo isiniif haa baay'atu lafa jirtanitti daawwattoota keenya amma kunoo galgala keessaa sa'a 12 ta'eera waaqayyoo haa galatu kadhannaan isin nu kadhattaniif waan isin jettan ta'ee jechuudha eebbuun xiqqoo ishii kan wallaaltee turtee of barteetoo amma gara mana keenyaatti galuudhaaf beekoo illee indoo fottuma beekoo tagarsiisaa beekoo ni somaan jirtu amma tokkotti ture ishiin deemti kana isiniin jennaa qaqqaalota keenya akkuma beekoo haa jedhaa dhiisi ajoortu maqaan ajoortu mootisin innaa waaqayyoof haa galatu kunoo bakka meeqallee uquramtu waan meeqallee taatu eebbuu kiyyaa amma tokko barteetti waaqayyoof haa galatu waaqayyoon gaditti akkiimilis gaariidhuma ijoolleedhaaf jechuudha haadha eebbatiifi ijoolleedhaaf gaariidhaaf siniin jedha kadhannaan keessanis lafan buunee warroonni aniif gambuun afaana boossan hoggaanan dhiphadhu afaana dhiphattan waaqayyo koo dachaadhaan sinaa eebbisuu eebbifama bakka nu yaannetti oksijiiniitiin sirratee bakka nu yaannetti waan hundishiyyuu harkuma waaqayyoo godhe malee akka namaa miti nuyi ganaa bultii shanan tokko torbee tokko afaanii turtu jennee akkuma kana duraa galtu ishiini torbee tokko torbee lama akkas turti maaliif keessaa waan argattame dhiphinnan afaana dhiphataa turtanii itti dubbattanii meettaa seenuu maal keessa akka turte haati eebbaa maal keessa akka turte arganii roofi maal dhiphinaa turte dhiphinnan dhiphataa ture kana isinitti fakkaata kun mana yaalaa keessaa mana siree keenya guddoom carraa keenya gaariidha dhugaa rabbi namoota hedduudhaaf iyyuu kadhannee fayyanii tokkaniiru jenna rooba isinitti agarsiifna karaa agarsiisu roobnitti roobaa qaama bahuudhaaf jennee gaafa qophoofnee jirru isiniin jenna itti abbaa ta'ina maaliif waan haasa'u dhabda warroota faana dhiphataa jiran fakkeenyaaf kan akka dindibiyyee namoota hedduu koomantiidhaan isaaniitiin illee waan hundumaan wal dura dhaabatanii hani abdallaa hunda keessan fayyoo warroonni bilbilchanii faana dhiphataa turtan warroonni koomantiidhaan nu kadhataa turtan guddaa isaa galatoomaa innaa baay'ee sin galateeffannaa barabbi galata guddaa nu biraa qabdu daawwattoonni keenya jechuudha waaqayyo koo sinaa eebbisu yaa Taa'umsi biraan hin jiru siree tokko bira taa'umsa tokkitti waan jechuu kan dhaabattee hin jiru jechuudha. Siree tokko bira taa'umsa tokkotti jira. Kanaafan dhaabattee sinaa tokkisaa jira. Waaqayyo sinaa eebbisuu ulfaadhaa jiraadha. Warri kadhataa turtanii argineerraa yaa koomantii keessanii warri bu'aa turtanii warri kadhataa turtanii sirriitti kadhannaan keessan dhaga'ame kunoo eebbaaf kanaaf wallaaltee kaleessa yeroo hospitaala seentuuf hin beektu yeroo harka see bakka meeqa waraananii yeroo dhiigarraa fuudhanii homaa tokko nageessu turte har'a kunoon totochootiin taphatti uummata kunoo uummata ishee warra ishee jaallatu ilaalaa jirti jedha waaqayyo sinaa eebbisuu ulfaadhaa jiraadhaa jedha. Baay'ee jechuudha baay'ee dhiphina amma hin jedhamne keessa turre أنا ما ننزل من الشغل ما تشوفه كذا سنتاي مولك تبع ما أرسل كذا كذا سنتا تاوزن ليسا هاي سري على مرة تاوني وكارا كناهم هاي أما فرس كذا سمعت سري بقول جنبي برادي هو أوان تيجي كذا باير كتاتو ريسي كذا أولادة جاهو أولادة جتو هو إيش أكو كمان Odoo akka malee of eeguudha kun hundumtuu waan ta'eef baay'ee of eegnaa baay'ee of yaallaa turre baay'ee dhama'aa turre garuu waaqayyo jedhe numa namarra darbaa wayin seexana ta'e hin beeku qormaanni gidduu kana baay'ee natti qoramee baay'ee jechuudha waaqayyo waan gaarii numaa kaasuu jennee bira namarra kunoo har'aa safaa galata fuulduruma keessanii dhaabannee galateeffachuudhaaf eebbuudhuma mana sochootii yoo arguutoo anaaf waan guddaadha dhugaa rabbii kadhannaan nama lafa hambisu nama gaddisiisu harka isheettudha dhugaa rabbii
Sana tokko jira kanarratti murateedha qaba. Hundumtuu shagamtee fudhate Yesuus. Lama jira kana laalafis. Inni kun immoo dhiigee iyyuu dhaabachuu dide ilaa dhiigee kun mul'ata dhiigee dhaabatu iyyuu dide na Waaqayyoo gaariidha. Inni maadhaaf iyyuu gaariidha waan ta'eef gaarummaa isaa isinitti machuu fi isinitti jajachuu fi maal isin jedhaka baay'ee tokko dhiphate rabbii baay'ee ijoollee Waaqayyoo sin jalaan dhukkubsini kanummoo ijoollee tokko wayin ijoollee lama immoo gaafa ta'an baay'ee nama dhiphisa. Baay'ee tokko jechuudha munaan oli beekuun karaa tokko eebbuun karaa tokko jechuudha. Baay'ee tokko dhiphataa ture. Har'a garuu Waaqayyo nu gargaare immoo ittiricha keessaa nu baasee kunoo sirbuura dhaabannee akkasiin galateeffannee akkasiin jedhanii nu goosite. Kanaan booda Waaqayyo yoo nu gargaare eebbuun koo yoo nagaa taate anis Waaqayyo nagaa naaf godhe keessummoota adda addaa waan isin irraa baratan afeeraa diraamota adda addaa akkasumallee warroota guddina duubatti hafaa waan isin barumsa hafuura diraamatiin hafuura booshaatiin waan namni keessa dabarsaa oolu waan namni dhiphataa oolu tokko seetan agarsiisa jedhee nan yaada. Eebbuko jiwu waggaatti jettu namatti tolti miti kana siniin jenna qaqqaalota kooftu egaa rabbi ammanuma kochuun koyyaanaa fi miilana jechuudha na jalaa sukkisitee dhuga waan manii deebitee ammana naa fayyitee lubbuu itti qorattu natti fakkaanne maaliif baay'ee nama sodaachisaa ture. TikTok irratti illee gallachiseera YouTube irratti isaa agarsiiseera. Ibbira ishiin keessa jijjiirtu keessa isheen xiqqoo isinis agarsiise isaan ciccimaa yaa'u Ifiksiinis waan dhoksuuf malee waggaa CV ishii godhu waggaa ishii urgufee ishii gaggabsu isaanii tursituu hin dandeenye. Kanaaf jecha jechuudha isaanuma kanaaf torsifnee isaanuma kanatti ni hubannoo jennee malee amma tokko amma garuu kunoo Mustafaa galatu akkana jiwu naa jedhaa jirti jechuudha. Ammanuma iyyuu isa nu agarsiise nu galateeffadha. Bormoo dhaabattee deemte kaatee nama galataa nu goote nama itti ililchinee Waaqayyoon galateeffannu saba Waaqayyo fuuldura dhaabannee immoo namoota hundi waa bira nama biyya lafaa kanarra hundi keenya iyyuu ol deemnee dhumaadhaan Waaqayyoon galateeffannu nu waa godhu kadhannaan keessan nu biraan hafanii jaajiloosh warri nuun jettan warri nu jajjabeessitan rabbi koo sinaa eebbisu eebbifamaa bakka nagaatudha bakka nagaa oolaa bulaa eebbifamaa sinii jenna kan. Barri keessa naa eebbifamu alaamanni keessa naa eebbifamu warroonni koomantiidhaan nafaana dhiphataa turtan warroonni bilbilaan nafaana warroonni bilbila keessanillee isin jalaan kaafne dhiphina keessa waan tureef kanaafan bilbila keessan kaasuu dhiisee dhiifama isiniin jecha warrootan isin immoo warroota na yaadatan warroota miseejii keessan isiniin deebisee karaa waatsaappii karaa teelegiraamii karaa miseenjarii karaa tiiktookii social media qabnu hundumaadha warroonni nu jajjabeessaa turtan warroonni nu kadhataa turtan galata guddaa qabdu eebbifamaa rabbi koo sinaa eebbisu eebbifamaa isiniin jedha guddaa isaas galateeffadha dhugaa isuma dhugaafoo jechaan mana jedhamu hin qabu jechoota isin galateeffadhu hin qabu isiniin jedha beeku kanadha namsaali koottatti sinaan eebbisitu nagaadhaan nagaatti isaanii jenna ittiin baay'ee. Jedhaa Waaqayyo isinii wajjin ta'uu ulfaadhaa jiraadhaa ulfaadhaa jiraadhaa yeroo hundumaa nu maddii waan taataniif baay'ee isin jaallannaa baay'ee isinitti boonnaa isiniin jechuun barbaada. Galatooma hundi keessaniyyuu isin jaallannaa daawwattoota keenya baay'ee isin kabajna. Video kana like godhaa share nu godhaa warroota nu biraan nu faana dhiphataa ture biraan nu ga'a warroota nu faana dhiphataa ture like warri raafatan like godhaa share karaa adda addaa warroonni nu gargaartan karaa super chat karaa super thank karaa like karaa share hunduma keessanii Waaqayyo foolda chaalachaadhaan sinaa eebbisu eebbifamaa isiniin jedhaa sinan jaalannaa isin kabajna
guddaa isaaf galatoomaa.